Joya harkafune daawwattoota dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan bokkuu multimedia. Bokkuu multimedia torbanin OBN afaan Oromootiif YouTube qaanqee showun keessummoota fudhateessaniif dhufu har'as keessummoota qaqaalitaan lamaan isiniif qaba. Sagantaa torbanin qabatee kan isiniif dhiyaatu jedhanaaltichi keessan kun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen toora YouTubeetiin nu daawwattan YouTube keenya subscribe godha. Harki keessan maa'ullata kana maadurree ajjeese. Sagantaa keenya immoo sponsora goota hin daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan sagantaa keenya irraas qooda fudhachuu kan barbaadan bilbila arma gadi jiruun qala'uu nutti godha. Gama keessummoota keenyaatti isin dabarsa. Kotta. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummaan keenya har'aagaan namoota Oromoo biratti aarsaa guddaa kaffalan qabsoo kanaaf artii kanaaf artistii keenya kabajamaa keenya adeeroo keenya Adam Haroon Brooks irraan isiniif fidee dhufe isa biratti immoo kan argaa jirtan adeeroo Muktar Minneapolis irraati. Baga nagaan dhuftan gama istiidiyoo keenyatti. Baga nagaan nu eeyiten. Michuu baay'een qabaa lixa biiftuutirraa dhaamsa koo gayinii Oromoota maraa. Lubbuun jiraanne turruullee wal garraa yakka duutti gorii naa jedhin adaraa. Sirbi sun bara beeka keessa beeteeru. Bara dargii keessa barreeffame nama Oromooti saansuur kibila laafiin. Miliyoon ayyala roobaa jaaniin. Hayye. Isaa kuffise. Bara sana keessa sirbuun dandeessu jedhe. Dandeessu kuni mootummaa irratti uummata akka uummanni akka fincilu godhuudha. Jee ati Harargee teessee baateessee lixa biiftuuti irratti maaliif xiyyeeffattee? Maaltu jirachi? Sababni maali? Ani immoo waanan dhaga'eerraa sabboontummaa isaanii gaafa dargiitii fuudhanii Dambidolloo nu geessan. Hayye. Hawwisa wajjin algaa allee wayyeetiin gaafadhe yeellam mana kaan hin dhaqe algaa allee yeellam mana kaan hin dhaqe algaa allee yeellam yaala yeellam algaa yeellam afaan Oromoon beeytu yenniin beeku afaan Oromootiin waan gaafadhe manumaan durarraa deeme dhaqeetiin sireen ni jirtiyyeen. Afaan kana eessa dhiiftee duraan tan taphatte. Eessa turte sin jedhu? Eessatti kun Dambidollootti? Dambidolloo. Bara dargii keessa? Bara dargii. Kanaaf oolmaa sanatu si keessa dhufeetiin itti michuu baay'een qabaa itti. Michuu baay'een qabaa achirratti. Sa'oo isaan afaan Oromootiif qaballee calloo afaan Oromootiif qaban sabboonummaa uunkaadhaa ta'e isaan qaban harkeetiin. Michuu baay'een qaba jee gata beeyan. Firoota baay'een qaba. Egaa dhiifamaa adeeroo Muktaar egaa hangafarraan jalqabee. Adarame. Abbaa Oromooti. Sirbi kee isa kam adeeroo kan jalqaba uummataa wajjin walitti si fide. Haa boontuu oborraati. Boontuu oborraa tana akkanatti hin baafne haadha xiyyaatiitu gosa oborraa ja'anirraayi. Hayye. Diridhawaa tana keessatti dederiinoo miila salliixaa jedhaniin dhalaa oborraa dhufuun. Suutatti maxxaneetiin dederiinoo miila salliixaa maaliif jettaniin hin jeen. Cuqqatteeti dhiirsa namaa namarraa fudhattii jedhan. Maal cuquuqqatteen? Cuqqattee nyaattee dhugdee bifa baafteeti filattee wantaqummaa nama bira teessee jaarsa namarraa fudhattii jedhan. Jaarsa namarraa fudhachuun ayiliidha. Yoon tana isin hin bitachiifne annamaa miti jeetiin waraqaa fi qalama keessaan dhaboo takkaallee waraqaa fi qalama san fudhattee riibaachiseeni. Bar asmanne fincaaniin jiraanaa jette miciyyoon na jala gabbaate. Lakkii xiyya riibaa malee hin beeku baadiyyattiin biradhe riibaa malee hin beeku. Aya deemeetii waraqaa fudhattee
Haala famalaa fi bifateetirra jaalala dhugaatu na qabesirra. Si jaalle jechuudha ammoo bo'eerarra. Amma bara waan biroo fixee Oromoon itti fayyadama afaan Oromoodhaa miidiyaa irrattis walumaa galattuu walgahii irrattis itti taphatan. Seera kabachiisuu jaan. Seerri maal irratti hundaa'ee kabajama? Seerri heera irratti hundaa'ee kabajama. Dureera heerri odaa jalatti himamu. Seerri dhaddacha jala murama. Dhaddachi qoree qabaa beektaa? Irbuu torba fuullee gadii torba fuullee olii naa waraanu jetteeti sirna gadaa hoggaa kataban. Oromoon abaarsanii qabdi. Maaliif abaarsa qabdi? Oromoon akka sirna bineeyyummaa irraa baatetti sirna koomizimii wajjin wal fakkaatu. Sirna gadaadhaa uummatti waliin kiyyoonfan waliin garboonfan. Wannummaan Oromoo hedduu waraanee barbaachifamu hin jiru bara. Baay'ee galatoomii Adeeroo Adam meegama Adeeroo Muktaaritti dabalsa. Adeeroo Muktaar sirboota kee keessaa jalqaba hawaasaa wajjin kan walitti barsiise sirba isa qabu. Sirba Adeeroo Alii Birraatti hojii wallise. Biraamutaa godhuu fi hoobii kajuu. Sirba sun akka walii galaatti Oromoon itti na arga. Inni kan kiliippiidha. Sana duraan qabdu turte. Sun dura qaba wanni ture sirboota akkasitti baraayitee harkatee miti. Kan uummataa wajjin wal barsiise. Sirri. Ati jireenyi kee Minnesota turte? Minnesota. Yeroo jalqaba biyya kana dhufte Dr. Ali wajjin galte biyya. Sirri. Waggaa hedduu fi isaa wajjin deddeemaa turte. Sirri. Muuziqaa isin taphatta? Maal fa'aa taphatta? Muuziqaa kiiboordiin taphadha. Kiiboordiin taphadha. Ali wajjin waggaa dheeraa turre. Waggaa 20 olii. Gaafa ati ijoollee jechuudha. 20 ol. Akkasitti addunyaa kana wajjin deemaa turre. Rabbi rahmataa godhuu fi sirba suniin kanneen kilip biratti uummanni Oromoodhaa akka walii galaatti kana bareen. Kan baay'ee hawaasitti itti siban. Duraan immoo wallistuu turte muuziqaadhuma taphatte. Durri wanni jedhamutti konferensii waan jaanii jira. Sirbuun hin danda'amu hin danda'u kajuu sun ifitti amantummaa qabaachaa turre. Booddee guyyaa tokko sumaan akkana sirbu Ali wajjin sagaleen kee kun bareedaadha sirbuu qabdaa naan jedhe. Yeroo baay'ee osuma deebisuuti konferensii keessa uumaa dhufe muuziqaa taphachuurraa karaa sirbuutti tarkaanfadhe jechuudha. So atamma jenereeshiniidhuma keenya keessa jirtaa jechuudha. Tokko marage Abbuu Adamii Sihii Ana. Adeeroo Adam. Sirboota kee yeroo baay'ee interviyuu adda addaa irratti gaafate dubbattu nan dhagaa. Abdii qopheessii barreessa. Abdii qophee. Insaayikiloopiidiyaa afaan Oromooti namtichisa. Rabbi rahmataa godhuu diikshinaariidhaa miti. Insaayikiloopiidiyaa afaan Oromooti. Wallagga bahaa akkamitti dubbata yoo jette akkanatti dubbataa jira. Wallagga lixaa akkamitti dubbata akkanatti dubbata. Gujiin bahaa akkamitti dubbate akkanatti dubbata. Gujiin lixaa akkamitti dubbate akkanatti dubbata. Booranni akkamitti dubbata akkanatti dubbata. Garriin akkamitti dubbate akkanatti dubbata. Ni beeka kana hunda. Waan Oromoo kana sirriitti qorate. Eessarraa akka fuudheen beeku. Qaceellumatti xiinxalee waan sabaa kana. Xiinxalee beekaa hadoottiidhaas ni qaba. Namni waan hamileetti qabu akkasii gallitee barataa bara. Afaan Oromoo kana guddisuu irratti gahee inni taphate namni ni taphataa jeellee yaadu. Hawwisoo keessas waliin turtanitti hawwisoo abaaboo keessa. Inni ajaja ture. Ajaja hawwisoo ture. Ajaja keenya ture. Si Haloo Dawwee faa. Kadirsa Sayid faa. Abdii Ibrahim. Abdii Ibrahim faa. Tuulaa bara. Fandishee mul'ata. Gammachiftuu Urufoo. Kiliippii sama michuu baay'een qabaa sana gaara mul'ataatti dalagandis. Mudhii keerrayyuu hidhannoo faa ture. Mudhii keerra waa ture harkattis waa baatte. Hidhannoo. Waraana turte moo ittumaan kiliippii? Lakkee guyyaa hawwisoo waggaa waraanni nyaaphaa dhufe waraana. Akkasii garuu waraanuma waraana hawwisooti. Waraana hawwisoodha.
Akka carraatee immoo torbanuma tokko duran achi deebi'ee dhufe baddannoo. Gaarati jalatti wallissa sana dhaqee ija kootiin ilaale jala teenyee ciqilfannee hojjaas dhumnee dhufne. Asitti wallisee nuun jedhan Adamaaroo. Dhaloonni keessachumatti immoo. Laki dhaloonni kiyyaa achiin gara jallaadhaan laga raammis dhayiteeti laga raammisiin jaajattichi baa. Jaaja bakka jedhan malkaa bal'oo achi dhaloonni kiyya. Adeeroo Muktaar hamma mirga biyyatti galteeti. Waggaa afuraffaa kooti almost waggaa sadii fi cinaa kan. Kiliipii sana asitti waan biraa sirraa argaa hin jirru. Amma sistema biraa keessa galle. Investara taate. Osoo akkasiin ta'a. Umriinis dhufe enerjiin sun jiru dursanii. Dargaggeessa. Ergaan dhufe waggaa sadii fi cinaa jaaladhee jira biyyaas maal hawwiin keenyas kanuma ture. Aanirraa jalqabee ilmaan Oromoodhaa akka biyya adda addaa ture jiran. Fadhiinsaa biyyuma deebi'uudha. Namni biyya ofii. Namni kaan akka bila yaaduu danda'a. Karaa siyaasaatiin garaagarummaa qabaachuu danda'a namni. Ammoo jaalala biyyaa irratti namoota fadhii qaba. Kanaaf jijjiirama jiru kana wajjin. Waggaa hedduuf turte biyya ala. Waggaa meeqaaf jiraata? Waggaan kiyyaa dheeraadha. Anaa waggaa lamatti nasii bahe. Dhugaa? Dhugaa. Dhaladhee waggaa lamatti biyyarraa bahe. Garuu hin deddeebi'a. Kan kootiif kan adeeroo adami yeroo tokko waan ta'eef hin gaafanne kan isaa. Kan kee garuu nu fuuldura xiqqoosee bubbulee jira. Umurii isa akkuma kana adeeroo dura jirta waan ta'eef kan si gaafachaa jiru. Ameerikaa waggaa 25 kana almost sun dura immoo biyya Somaaliitti achiin Keeniyaa biyya teenya kanuma keessa finne jiru baqaatti irratti. Amma biyyuma kana keessa jiraatte garuu dhufte. Amma asuma jiraadha Finfinnee. Yeroochi waggaa hamma kana biyya alaa turtee achi deebitu chaalenjiin si mudate maal fakkaata? Baay'ee jabaadha. Yeroo baay'ees deddeebi'aa tureni ammoo ji'uma lama sadii akkanuma ta'ee deebi'a. Haalli poolitikaa haa ta'u, haalli jireenya biyya kanaa haa ta'u, kachi jiraatu haa ta'u yeroo baay'ee walitti siin dhufu. Amma immoo erga jijjiiramni kun dhufe abdiin gaariin dhufe namni hojjechaa jira. Akkaan dhufetti obboleessa kiyya irra xiqqaadha. Yaadataa Junaydii isa wajjin wal qunnamne isuma hojii hojjechaa jira. Isaatu biyya kana akkaan waan akka hin yaadne akkaan qubadhu. Kana godhe tokko guddaan isa. Kanaaf chaalenjii guddaa. Hariiroon iskeetiif inni maal fakkaata ture? Kan yaadata yeroo baay'ee walumaa hin argasin. Sirri yaadata. Obboleedhuma wayyuu natti fakkaata yeroo gaafa seela. Yaaddoon anaaf obboleessaas hiriyyaadhaas karaa adeeroo Albirraatiin irra guddaa kan wal dhufneen mucaan nama gaarii hawaasaa keessaa uummata lubbuu qabu nama jajjabaa lafa kufuun taane yeroo baay'ee gargaaruu jaalatu. Ani immoo akka carraa ta'e Albirraa wajjin hojjedha muuziqaas hiriyyaas abbaasinaa fi Albirraan achiin wal dhufne erga sun Albirraan waliin dhufanne obboleeyyan taane argamaa wajjuma jirra. Nama raajiidha nama ajaa'ibaati. Nama sabaatti loltu. Namoota few people nama addunyaa wanti qabnu keessaa nama baay'ee qabna. Wanni garuu akkaataa itti yaadnuu fi akkaataa itti if gargaaruu jaalannu namaas gargaaruu jaalannu namu akkaataa adda addaa qaba. Namni gariin yoo horii qabate Dubaay dhaquu jaalata, Awurooppaatti vaakashinii isaa gubuu jaalata. Inni gariin immoo biyyuma keessa gad deebi'ee baadiyyaa fa'aa dhaqa magaalaadhaa deemee. Kanaaf wanni yaadataan kasaa namoota uummata isaatii wajjin nama kaan ol hin jedhu kaan gad hin jiru namoota hiriyyaa ganamaa irra baay'een isaanii kana wajjin yeroo gaarii ka dabarsu wanni inni yaadu cuftinummaas akkamitti eleveet godhaadha nama keenya kana ka biizinasa hojjetu baay'ee jiru. Yaada baay'ee kanaaf akkana tahaa gorsa warra ka hidhameef ni rakkata ka artistoota fa'aa warra lafa kufe jedhamu dhaqee harka jala qabata. Wanni isaa nama ajaa'ibaati. Sirba yeroo dhiyootti sirraa eegaa jirru jira. Amma karaa sirbaa fuula deebisnee jirra. Dura ni qubatta biyya barata ni qubatta sun booda karaa profeshinii keetti yeroo ammaatti dhuftu kana laafaadha siif. Ati ji'uma jaafaa waggaa takkatti hojii eegalte
Kanaaf amma fuulli keenya karaa muuziqaati. Karaa isin qulqulleessine ta'u. Akka baasara taane nuti. Kana bareedaa rakki. Nu duraas warrummaa akkasitti saakrifaayis ta'ee warra lubbuu kanneen jira. Wanni kun akkasuma dabalaa deema. Amma isin boodaas ilmaan dhufan kana caalaa laaffachaa dhufaa fi kun haaluma qabsootii fi hawaasa addunyaa akkatti bilisoomaniitu isteebii kana kanaa qaba. Kanaaf amma fuulli keenya karaa muuziqaati. Amma kana booda gara muuziqaatti deebi'e. Akkas qubanne amma hedduu inni gaarii jira, vaayibii gaarii jira amma muuziqaadhaaf. Haalli biyya keessaa akkam maal fakkaata? Haalli dur ji'a takka fa'aa taa'een deema baay'ee ibsuu hin danda'u ture. Amma garuu karaa baay'een deemee kutaa Oromiyaa kana keessa iddoo baay'ee deemeera. Biitii bareedduudha. Ammoo rakkoon tokko jira. Rakkoo ifii akkachuu qabnus jira addatti. Akka Oromoottis. Rakkoon biraas jira. Wanni akkasitti ismus ta'ee wanni jiru. Garuu immoo hin jalaalii guraaltu. Saayikoloojikaalii uummanni keenya uummata firii ta'ee jiru. Uummata sammuusaa bilisaa eenyummaa isaatiin hin qaanfanne uumamee jira biyya kana keessatti. Waan duuba hin deebine kun. Proud uummata fi injoo. Namaan aarre ammas nama yoo namni waajjireen illee hubannaa gaarii qabu deebisaa gaarii kennuu danda'u jenereeshinii akkasii uumamee jira amma. Kanaaf karaa kanaan bareeda waan hundaa irratti karaa akka maatiittis ta'uu akka addunyaattis ta'uu wal dhufanii biyya fi dur oofuudha. Hawwisoo keessa turteettan? Hawwisoo kana dabalisummaa Oromoon ala hawwisoo kam keessa turte? Durattis hoggaan dura lafaa ka'u ani umrii tiyya ijoolleetti adda bilisummaa Oromoo seen guma kafal je'eeti hawwisoodhaaf ni ijaarratee jira. Ijoolleen amma gaafa san waliin gurmuune keessa ol qabaa sabaa ni jira. Ijoolleen taanni dhumte hedduu guma kafal jedhan san keessatti dura taa'aa ture. Achirraa jalqabeetiin booda hoggaa dhaabni bakka lama gargar baqaqu gallee nuti dargitti harka kanatti. Dhaaba jaarraaf kana dabalisummaa? Dhaabni bakka lama gargar baqaqe. Bobbaasaa Maammadii fi Jaarraa Abbaa Gadaa. Itti gaafatamaan Bobbaasaa Maammadii warra Iluu Abbaa Booraati. Kanaadaallee tureeni darbaniiti amma karaa Taanzaaniyaa namoo Ugaandaa jira nama dhugaadhaati. Gaafa isaan bakka lamatti itti baqaqanii nuti immoo Oromoo walitti tuultuun dhageenye walitti hin duullu olola nam tokkoof illee dhoofu. Nuti gallee taa'uu qabnaa jennee gallee. Manatti galtan? Mana gallee dargiin alloolee nu guurratee nu leenjifate biiftuu biyya teenyaa ja'aniiti Hararitti dhaabbattee jirti. Hawwisoo biiftuu biyya teenyaa sanitti hirmaanne. Eeboof waan ta'an abboodhaa gaafas hin taphadhe. Wallee akka jiru sun? Eeboof waan ta'an abboo waan dhaalamne dhaalee yoomiin irraa dheeysa abbaa koo awwaalee hattee koo awwaalee yaa ayyoo eessa jira biyyoon na dhale. Guyyuu maanaan jette jalaan qorraa gallee abbiyyoo koo gallee amma naa waammallee sirba kana yuun taphadhee. Sirba kana yuun taphadhee gaafa san biiftuu biyya teenyaa san irraa wal dorgommii kutaa hundaa waliin baasanii Finfinnee dhufne. Finfinneettis kanaan taphadhee ati amneetii bu'aa bahiinsaa hedduudha lakkaawanii fixanii miti.
sana booda gaa hawwisoo adda bilisummaa Oromootti immoo deebite erga adda bilisummaa Oromoo immoo biyyaa ba'e immoo baandii bilisummaa keessa turte immoo gadaa keessa turte. Bilisummaa keessa turte. Ilfinesh Qalloo fa'aa. Bilisummaa baandii. Ilfinesh Ziriyuun. Albeema isa nama afuriin baastan sana bara meeqa keessa? Kan haaloo dawwee fa'aa. Yaantal caaltu alaa mul'atu ni laala jiraatu barbaadaa maamee bakka jirtu almaazii bira intal caaltu almaazii haati halluu abbaan ana haul feese qadiiri wanjala nyootumaa walgee Kadir Zaidi. Haul feese qadiiri Zaidi. Duraan abdii anaaf kennee sirba wayii lubbuuti sinsinnooytu bakka takka oolteen bultu ajaa'iba mee namuutu abbaa ta'ee dhiyaatte hamaciyyoo ulfeessee mararfatus ana godhe abdii bakkitu akkamii jennaan awaati buddaadha naaya kana dhiisi kana taphadhu jedhee taayitaa isaa hubatee akeekkatee gaarii yoo namuu hanga humna isaatti jette sannaa kannee kaan kadiiriin irraa kan wayii lubbuuti sinsinnooytu bakka takka oolteen bultu ajaa'ibaa mee namuutu toobolola moo bilbila waa'ee too wallaale haala yaadiroon hin jejjinaa isin hanquuta jaantootun addunyaa irratti ilmi namaa gocha gaariidhaan beekamaa saniin adda haalli kan koo sagaggaalummaa gantummaa tanaa taanin siin jaalladha dhara booddeen bushaadha tanaa taanin siifin godha hurbeeffadheetiin si fuudha jee nadhee sossobadhee bareedduu meeqaa fi meeqaan hiree isaanii qarxam godhee jee qarxam jechuun waan kara yaadame bakka hin geenye haraqqat jee cite takka akkasii isa Kadir Zaidii wallisee allaattiin inni jedhu sunas achuma kee jedhamni allaattiin allaattii ammaa katabe albeema sana keessa jiraannis hin jiru lakki inni qofaatti hasadee faadii ber hoyinsi dhaammadda allaattiin aggorii jechuun haaseeta sadee faadaati hayye san dura yaada jaalalaan na baay'ate yaada jaalalaan abbaa jedhatti aanee boontuu birraatti aanee bareedduu jira jira. Buruksiin immoo dhattee guyyaa tokko utuu irra fin bulteedhaan makiinaa eegaa beenzila namni keessaa si jalaa naqataadha. Makiinaa sani namni hundinuu ni ajaa'ibaa bara kaniin gurgureef kenna namaa kennee bara. Konkolaataa maaliif? Wanti gaaza ganna itti malee humna godhatee itti deemti hin jaan. Namni baatiidhatti doolaara 40 warri makiinaa Jaappaan bitate doolaara 40 ji'a guutuu hojjetata. Ani guyyaa 15tti 220 itti naqama. Makiinaa akkamitti biratti? Buyuu gujaanii. Kan Ameerikaa makiinaa Ameerikaati. Makiinaa Ameerikaadhaati. Sira 50 karaa waggaa deemtu. Raahaa qabdi. Komfortabili. Baasdiina nyaachuu qabdi akkas taanu. Egaa kasar raahaa qabaatte. Baasdiina nyaachuu dirqama. Raahaa qabdi. Raahaa. Sirri. Kiiloomeetira 200 ala namni tokko kanuu. Jechuu irra katabbiidha. Dhumarratti hin gattee makiinatti immoo nama laatte kenna. Tokko biyyarraa dhufee sirraa hin bitaa jee. Addaan makiinaa namni hundinuu ni beeka. Mucaan hoggaan baatiriitti ibsu barataa yuunivarsiitiiti. Manni keenya kana fuullee ala taa'ee qayyabatanii hogguu. Anaa baateetti gaxibsu harkeetii ganama sanbata guddaa dhufee abbaadha. Boqqolloo eegu jirtamoo jimee eegu jirta asii baatirii ibsuun arga. Aboo makiinaa tanaan arga. Firraa gurguraa makiinaa nama rakkise firraa gurguranii. Akkamittiin gurgura poolis xaabiyaa dhaqee makiinaan gurguruu barbaadee waraqaa foorseeliidha isaantu seeqanna. Achi fudhadhu irra maxxanse fudhadheetiin irra maxxanse. Biitti guutuun ni beeyti abbaa re'eetti gaafa caphaa
nama naan jiru hunda Mas gaafatu dhabde. namni na gaafatu tokko namni naannuma dhaabbatu kana tokko biyyarraa machaaraarraa dhufe laalee shufeeraas ni beeka makiinaa makiinaa sanarraa bite makiinaa ni beeka jechuun hin taatu. Kan inni nu biteet. Kan inni nu bite. Hin beeku makiinaa. Akkas ta'a. Shufeera cimaa bara. Sirraa hin bitaa jee makiinaa ta'e sana. Silaa jecha kiyyarraa hubachuu qabaa bara. Yaa boomee kumannarraa bittaan jee. Qaccabxee fi. Akkuma rakkoon jiru yoo sila achirraa Beekuu qaba sila. Beekuu qaba achirraa. 2,500 jee amma ka'ii qabdii fijiin jee deemee 500 baasee fide. 500 irraa fudhadheetiin guyyaa 3 moo kanatti deemee odoo gaaznitti naqate irraan dhumiin 2,000 fidee dhiifadhu kanaas. Gaazaa guutattee ta'an. Akka inni boru boo'ee na deemee raabee dhiifadhu kanaas dhiise ni gammadee kuti. Waggaa baatii 3 ta'e inni bilbile Adamu jee. Maal si godhe? Maaliin si godhe ani ilmu Oromoo. Walumaa biyya baate. Maaliin si godhe aboo ani namuu akkasii na godhe irraa gurgurii jee. Inni kenna bilaashin. Kan kee oo Muktaar atis mudannoo baay'ee qabda dha bara. Ishee. Mee yaada jisu. Mudannoo kee baay'ee jira dha. Isuma biyyatti galte yoo waan baay'ee jira dha waa'ee kee. Sirre. Mudannoo amma guyyaa dhufa. Mudannoolee baay'ee jira. Kamiin siima kam siidhisa. Kanuma si tolu tokko waa warraa bara. Daawwattootiif dhaggeeffattooti keenya kunoo har'a keessummooti keenya lamman akkana cinaatti argaa jirtan Adeeroo Muktaariif Adeeroo Adam Aaruun artistoota keenya ciccimoodha. Waggaa hedduudhaaf qabsoo kana keessa nama ture Adeeroo Adam Aaruun. Anis carraa kan argadhee har'a isin wajjin haasawaa kootti baay'ee gammada. Mee gara mudannoo keetitti deemna Adeeroo Muktaar. Yeroo takka waggaa dheeraa dura aruusa sarga weetiif biyya weetii yaamu. Na muuziqaa waan dhufee taphadhuufi wanni na barbaachisu ispiikara fa'aa kana jara gaafadheen qopheessaan jedheen. Jarrilleen iddoo teeraa dhaqaniitti nu qopheessaa jedheen kan makarafoonaan dubbatan kana. Hoteelli lififuu qaba barakka mana keessaa xixiqqaa wayii jira yeroo sibsabaa jiru yookaan walgahiin wayii eeguu jirtu. Kanuma sagalee duwwaafti. Kanuma sagalee duwwaati malee ka saawundi sistemii wanni muuziqaa fi kun keessa ba'u miti. Anin ke albuma takkaanii eegee guyyaa 3 kan inni osoo hin dhaqini galgala sargiin gusee nu deemu guu meeshaa geessee walii jedhu meeshaan onni hin jiru. Hin jiru ispiikara maal? Ispiikara hin jiru. Kana qofaanis sirbe onni isaa. Seedhuma girgiddaa jirtu. Akkasitti ijoollee wiifi fiidee sa'aatii 2 booda naa fidanii mudannoo badaa ture. Mizuuri jedhaniin Saalus Mizuuri Ameerikaa keessatti mudannoo hamatu. Adeeroo Adam. Wallee akkamii inni dhaabde moo? Wallee yeroo dheeraaf on dhageenya sirra. Amma ni dhaabe. Amma ni dhaabe yaaddoodhaa dirqama na kennee. Maal jedhe? Haasa'e dur keessaa filee walitti dhaabii waraabii akkasitti eebbifnaa jedheeti. Riimiksii godhane? Dirqama na kennee. Dirqama san baachaatiin jira. Tokkicha kana qofaan hojjedha. Yaadataa jecha sunuu. Amma marga biyyatti galteen? Eegaan biyyatti galee bara ammaan tana. Buruks irraa kan dhufte jechuudha. Qubattee? Amma qubadhee manaas isumaan naa kannee bara. Mana sii kenne? Kan keessa galu yaadatumaan naa kanne. Meeshaadhaas isumaa fi Jaafara Liitii itti godhe. As Finfinnee moo Adaamaa jirtu? Adaamatti. Adaamatti? Adaamatti. Haalli jireenyaa akkam? Shawaa tana haalli jireenyaa bareedaadha. Adaamaan bareedduudha. Haalli jireenyi humnaa wajji bareedaa yeroo naas hima. Jireenyi kuni hoggaa humna qabdu bareeda. Hoggaa humna fixachaadhaa deemtu darrachaa deemti jiru. Akkasuma malee
khaniin dhale naganeetii yaaddoon lafarraa na fudhate. Amma as maatii maa wajjin jirta moo qofa jirta? Kophaadhaan jira. Kophaadhaan jira. Kanaadaa yaadne? Kanaadaa dhiitti namaa biyya namaati bira deero. Lakkee adeero sunis biyya keenya yeroo rakkoo itti baqannee ofitti nu qabdee nu simattee nu jiraachiste. Biyya dhugaadhaa haqa namaa ofirraa eegutti biyya tokkoffaadhaati heeraan. Yeroo cinqii sana hin yaadatta? Ni yaada. Bara namni hundumaan ajjeefamee hidhamee biyyaa baqatu sana akka biyyaatti ofitti si qabdee nu jiraachisanii guyyaa har'aa akka garruuf da'oo nuuf ta'an mitire. Yaadataa fi Kanaadaan takkuma. Mudannoo si mudate tokko halkan guutuu waa eegaa bultaa jedhan birrii maalii eegaa bulte halkan Buruksitti? Isaantu fidee na bira haayee boorsaa dhedheeraadhaan baatanii wayisi bira haayachuudhaa dhufnee jira maal kaayattan kunooti jedhanii xarabeezaa rakka guuran boorsaa bananii maallaqni doolaaraa Ameerikaa haaraa ol dhaaban biyya san maallaqa manatti yoo narraa hatame jette si hidhama. 2,000 haayyamu hiishaa. Kan baattee deemtu. Kan baattee deemtu 2,000 narraa badee yoo jette si hidhama. Akkasii gaa maallaqni maallaqa guddaadha. Amma ijoolleen narra dhiiftee kutan silkiitti bilbilan kaasan. Baatii fi guyyaa 17 makiinaa hoggaa namni biree qabee buna dhugu waa fataru amma makiinaa jalaan dhaabbata. Maaliif biyya san mana guddaa akkanaa kana fatashuudhaaf namuma tokkootiitu kaameeraa kompiitara kaa'atee itti qaba bakka waa jiran tokko tokkotti maashinaa hima. Yoo akkasitti maallaqa kana harkaan maallaqni kun maallaqa taphaatii guddaadha. Jiruun xiyya baddee tanaafuu mucaa tokko yaameeti makiinaa tana gommaa kana keessaa cheerkoo naa baasi jee maaliif jee ati cheerkoo naa baasi keessaa wayiin keessa kaa'adha. Cheerkoo keessaa naa baase miikaa gurraacha wayiin ashagantu jira san kiiloo biteetiin doolaara keessa guuree hidhee makiinaa keessatti darbee gara booda haan bakka cheerkoon wanni kiriikni taa'u kana baaseti bakka kiriikaa tana guure haan bakka maallaqni if bira kaayisu gartee bakka sanittiin guure. Ani makiinaa tana maallaqa kana badaafiin eegu ijoollee shukutii 2 yaati. Yoo maallaqni san dhabame hin gaafatan naffiniinsanii deeman. Ati lubbuu baasuudhaaf immoo. Lubbuu baasuudhaaf. Mangistiin raayis ijoolleen raayis. Ati sanuma eegaa bulte. Amma maal naan jee warra biyyaa nama arrabsaame. Wayi aadam makiinaa haaraa bitatee hin beeku makiinaa haaraa binnaanii. Bukannya halkanii guyyaa jala dhaabbatee eegaa baatiriidha. Haadha teessanii lubbuudhaan eega. Mee sila waa si gaafadhee jennaan gidduutti gaa miira kee keessa galte deebicha anaaf hin deebifne dudduubatti deebi'ee waan sana si gaafachuun barbaada. Hariiroo siif yaadataa gidduu jiru maal fakkaata? Firummaa walitti qabdu moo yeroo baay'ee wal biratti isin argaa? Abbaa fi ilma jechuudha. Hariiroon nuti qabnu akkuma ilma kiyyaa hangafaatti ilaala yaadata. Ni caalalle ijoollee anis dhaleetiin qaba. Ni caalalle harka 10 ijoollee tiyyarra naa caala. Muktaar. Jireenya kee keessatti guyyaatti gaddite jira? Baay'ee. Fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf yeroo
bara 1990 takka dirree waraanatti osoo deemaa jiru anaa fi Maadii Shaaqaa artist Maadii Shaaqaa jechuudha. Achitti magaalaa irraa karaa dirree qabsootti Gobeella jedhamti miidhagaa lolaa. Waraana keessa turteetis? Dhugaamoo? Dhugaa. Nageenya arruman dhagaa jira. Achitti birri horiin deemna. Dubartiin sadiis nu jiru fi ijoollee muuzishaana ijoollee shawaati. Salamuun Faajaanna fakkaata maqaa isaanii waliin taanee su deemnuti. Bara 91 akka falan. 91. Waggaa 30 wayyaadhaas. Waggaa isaanii birati. Achitti akka hin beeknetti osoo meeshaa fedhan qabne waraanni nama 300 caalu. Zeero nu hidhee. Kan duwwaa suniyyuu wani dubbanne. Lola. Waraana wayyaanee moo dargii? Waraana wayyaaneeti. Yeroo sun. Yeroo sun kaateetuma osoo waan quban qabne xiyyiitiin gamanaa dhufuun rifaatuu fi gaddaa fi nama si bira duggoo agartu wanni hamaa ture. Fi achuma qabamee achuma karaa Hursoo jedhaan ture. Yeroo sun ati 16 umriin kooti. Du'a abbaa kiyya achitti hin dhagee. Achi yeroo sun na bira firrin jiru. Namichi na himelleen dallee gama kan dhaabbateeti. Waan mana arkeef isallee hidhaa fidan. Akka hidhamuuf waan dhufeef dhagee achiin lallabe. Abbaan kee du'ee naan jee carraan inni qabu na himuudhaaf ammasuma. Utuma lolarra jirtanii? Lola lolkee. Ergaan hidhaa Hursoo dhufe anaa Hursoo keessa jiru mucaan wayii fidan. Yeroo Hursoo kana si fidanii mooraa alatti wanni si galchu. Salfii si galchanii warra Abaa jedhamu warra Ayfelloo warra harka kannee warra hogganoota adda adda babaasu. Kamboojiyamee. Nuti immoo warri duraan keessa turre alaanii agarra dallee keessan gara dhufe kana isa deemaniin kanaatu harka ol baasee muktaara deeroo abbaan kee du'e naan jee. Utuuti achi maayii kee jirtu. Jiru baay'ee yeroo sun gadde yeroo sun aadamillee kan wal agarre achitti. Achitti waliin turtanii Hursoo? Hursoo nu dhufe. Ati sana booda kan biyyaa baate? Sun booda. Adamillee erga si achi deebi'ee Finfinneetti galee hawwisoo kee ture. Sirri wajjuma baane yeroo Hassan Ali pirezidaantii ture. Isa akkachitti dhufee wanni jee. Sun booda Taaddisoo Jaanii Maarree waraqaa ragaa weesii kannu ni baane Adam hanga yeroo sun aartiif karaa sin beeku. Adam aartistumaa dhufee hidhameesi. Achumaan karaa Finfinnee ol deebi'e. Kombolchaa dha nati? Ani kombolcha fallaan. Fallaan. Kombolcha irraa kiiloomeetiruma 6 tokkuma. Amma deengadda manni Muktaara fa'aa eessa jedhee si gaggaafachaa ture. Na himanii turan kantiibaa achi akka qunnamtan akka cileetti. Sitti tola jiraa biyya keenya. Baay'ee bareedu. Uummata isaan namatti tola. Sirri. Qilleensi isaas bareedaadha. Xiqqoo kan rakkoon xixiqqoon jirti. Karaa tolchanis. Yeroo lammata deebitu in tolchina. Adde miskiin nan gashaa jettee ispaaltii yeroo tachee deebitanitti ispaaltii hafnee sineen. Nuti illee hojii jirra. Adde miskii wajjin nama jabduudha. Canaa dhaabbanna. Baay'ee. Mee gara adeeroo adamittan si deebisa. Jireenya keetti yoom gammaddame? Jireenya keeyyatti guyyaa. Yeroo hundumaan gammadda garuu kan yeroo hundumaan dagannati. Kan yeroo hunda hin daganne guyyaa addi bilisummaa Oromoo alarra biyya seentu. Bara sagam? Bara 91. Okay, 91. Bara saniin akkaan gammadee akeekaa fi kaayoon xiyyeekka waan galma geessee gammadee halamada immoo jijjiirama dhufee kanatti hin gammade. Jijjiirama kanatti raadha. Ittiin gammade jijjiirama kana. Amma abiyyi ayyaadallam. Nabiyyi nu. Nabiyyi damalee abiyyi qofaa miti inni. Jijjiirama kana keessaa maaltu si gammachiise baay'ee? Wanni na gammachiise waa'ee dhimma Oromoodhaa maddi qabanii dachuma qofa saamanii gamootti ijaarratanii
jaarsa Oromoo miikkaatti kaanii kabbortaa miikkaadha. Ulaarra dhaabuun sanafteeti walumaa galatti Oromoonis akka abbaa biyyaatitti akka if ilaaltu. Sabaaf sablammoota cunqurfamee wajjin walqixa akka bilisoomtu. Lafa kaayan. Wanni tuni hedduu nama gammachiisa. Nama ija siyaasaa if keessaa qabutti. Malee ati waan ofii argatte otoo hin taane waan hawaasa argate. Waan hawaasni harkatetti hin gammadu. Waan dhuunfaa miti. Waan dhuunfaadha. Waa takkallee Finfinnee tana yoona kanan hin gammadu. Maaliif biraa deemuudhaaf waa xiqqishoon naafe yeroo gabaabduu tanatti harkataa jecha. Harkata mataa kiyyaatiif hin gammadu. Amma asumatti galtee jirta moo hin deebita kanarratti? Hin deebu. Buruqsi irraa godaantee jechuudha. Cabbii sana yaaddu? Cabbiin nama humna qabu cabbii yaadaa bara. Callaa carcarfaa yaaddu? Callaa carcarnii yaada. Ollaadha jettee. Ollaadha. Bilbilaanis wal qunnamne. Ijaan waliin arginu malee amma hoggaan kanaataa dhaqe kana bilbilaan wal qunnamne. Gammachiistuu urfoo. Gammachiistuu urfoo. Buruqsi waliin turtan isteetiin keenya tokkuma muktaa albartaadhuma ta'ee magaalaa keenya tadda. Edmantanii miti? Ani edmantanii isaan buruqsi turanii. Buruqsi. Buruqsi jechuun immoo lafa maallaqaati Dubaay bara. Lafa Dubaay. Ani yeroo adam biyya kanaan dhufe iyyuu keeshaadhaan horii fidee waan dhufe itti fakkaachaa ture. Ammaa usi garsiisu. Rifachiisin ammoo. Baasii gadi. Iisi gadi baasii. Lakki mangistiin Kanadaatu na sodaatteeti. Akkaawuntiin an cufee deeme keessa maallaqa heesee fa'ul guddate kanatti hin ta'e 700 dhiisee biraa deeme 6,000 wayittiin dhaqe. Mootummaa Kanaadaa hin galateeffanne qaba. Inni kaan waan ati qabdu sirkaa fuudha. Kan Kanaadaa ammoo waan hin qabdetti guutti. Waan hin qabne naa haayan. Amma san jijjiirradeetiin doolaara Kanaadaatitti Ameerikaatti jijjiirradee yoggaan dhufu waa wayyaanaa ta'e bara as keessaa hin qabaa silaa ammaa. Sukkuuriitiin sirraa fuutidhis. Mana duwwaa na. Yeroo tokko ala jira. Yeroo ala jiru kanaatu sukkuuriitti jirame. Fuudhaami. Yeroo fuudhani. Ani muktaara mansalaa. Bara gaafatamu. Sila gaafa borsaa isaatti quba dhawu as keessa maayikii kaa'u. Kanaaf gara silaadha. Dhibaatee maayikii tolchite. Silaadha. Akkasii. Ati alaa kullee alammaa Oromoonni nama gammachiisu. Nama ilaalcha siyaasaadhaati. Ilaalcha gabaabaa qabu malee nama ilaalcha dheeraa qabuuf. Wanni Oromoo garboomsu hin jiru kana. Kana booda? Kana booda wanni Oromoo garboomsu hin jiru. Maaliif Oromoo abbaan biyya harkaa qabu yaaduuf saba Oromootirraa hin dhaladhe jee beeku. Lamada wanni Oromootti waraana barbaachisuuf hin jiru lamuu maaliif hin barbaachifne. Abiyyi Oromoo, Khaanis Oromoo. Ijoolleen dhiyootan harka kanatti fixee bardubbii. Haa saamnus Oromoo, haa ajjeefnus Oromoodha. Maaluma godhaa jirra. Mee gara muktaara yerootti si deebisaa silaa jireenya keetti kan si gaddisiisee jedhe miti jedhe faallaa isaanii immoo si gaafachuu barbaada. Guyyaa ati itti gammadde. Guyyaan keessaa gammade tokko yeroo hundumaa gammadde kolfaa kenna argaa oola. Ammoo guyyaan sirri gammade 2004 bara 2004 guyyaan muciyyooti hangafa argadde. Muniimaa mucaa jalqabaati. Mucaa jalqabaa akka malee gammade. Bakkaan jiru beekuun turre
guyyaa sun gammachuun sun yeroo hin turre. Abbaa ijoollee meeqaati Muktaar? Abbaa ijoollee lamaati. Mucayyoon tiyya yuunivarsiitii waggaa lammaffaati. Mucaan ammoo haala 12 fixa waggaa kana. Gurguddatte qajeelaa. Gurguddatan. Maasha Allah. Waggaa amma. Addana jira moo achi jiru? Ameerikaa jiraatu Minnesota. Hojjaadhaan wal qixa. Sirri. Inni fumoo inni attare? Inni dhufu. Inni fuus. Anullee inni deema yeroo kalutti isaanis nu dhufu masa barbaadu. Mee yeroo baay'ee egaa akkuma sana dubbanne hariiroon keetiif hariiroon adeeroo Dr. Alii Birraa gidduu baay'ee cimaa ture. Yeroo inni biyyatti galirraa haga akramutti biraaftee hin beektu. Waa'ee isaarraa waan namoonni hin beekne kan ati duwwaan gola keessatti beektu. Wanni Alii Birraa kun waan dhumuu miti ammoo waan paablikiin taanee jira waan akka wanni itti guraltu. Yeroo baay'ee yeroo inni gadduus ni beeka yeroo inni gammachuu qabuus ibaadoot goota nama negatiif hin jaalanne beektaa waanuma hamaa jechoota hamaa namarraa dhaga'uu abooluun kun akkasii xiyyeeffannaa taa'an irratti nu nukus hin jaalatu. Itti dabalachuu dhiisiiti hin dhaaba. Sabboonummaadhaa fi wanni karra Alii Birraa bira yoo teessu torbaan lama sadiitti namni isa wajjin quunnamtii hin qabnee fi haa oofishaalis haa ta'u hayyoota biyyaa haa ta'u manguddoo biyyaa haa ta'u sheekootti haa ta'u namni isa wajjin quunnamtii hin qabne jiru. Akkaataa inni saba kana bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti hiriyoota qabu kana gulaaltu. Jalqabu isaa irraa seenaa isaa guqartuu fi hagaan beekutti gulaaltu. Wanni isaa raajiidha waan ajaa'iba namatti ta'u. Iskuula deemu mana barnootaa ka deemu jechuudha Alii Birraa jechuun. Wanni inni jaalanne negatiifiidha. Kabajaa guddaa namaa qaba. Yeroo tokko yaadataan Galaasaa Jilboo nafsa isaa amaaru akkaan fuudhee achi wal dhufu. Irra beeyitii naan jedhee fuudhee mana wanni dheenne jechuudha. Alii Birraa bira dheena. Aliin ol ka'ee dhaabbate. Kabajamu baga nagaan dhuftan jedhee dhaabbannaan obbo Galaasaan Galaasaan lakki isiniitu hangafa keenya isiniitu wanni dhamadee ol ka'uu hin qabdanii obbo Alii jedheen. Lakki jedhaniin. Wanni godhee fakkaataa fakkeenya kaa'eef. Kaatun jedhanii waan fanajiin jettu jedhu. Nama kana yoonii fi rifeensa kana gumurtu yoo wal qixa murtee akkan wal zikuuriyaatti namoota wal fakkaata wanni isaa rifeensaan. Bifaan wal fakkaachuu danda'a osoo deemuu nama gaafa qabu malee. Warri biyya keenya kana bulchaa ture aadaa keenya kana irratti doomineetii godhee nu jijjiire kuni akkas nu godhan jedhee wal nu qixxeessan jedhee. Isa hayyuu, isa barataa, isa ijoollee, isa wallaalaa akka tokko taa'u nu godhan jedhee akka rifeensa yuunifoormii sunitti. Namni kabajaa harkachuu qaba jedhee hojii inni hojjetu irratti. Ati nama dhaaba kana hogganee dhaaba uummataa fi dhaabbadha jiru kana gaara galee sakarafaayis godhe. Si ol dhaabbachuun dirqama jedheen. Aadaa kana baruu qabaa jira Oromoon. So wantoonni inni kompromaayis hin goone. Umurii otoo hin taane hojii irratti. Kanaaf Aliin namoonni itti nama sabboonummaa bira kutee ammaas humaanatiin jibbansa nama biraatis hin qabu. Saba biraatis jira miti. Waan isaa hamaan dubbatu. Garuu namni wal qixxaachuu qaba. Namni mirga harkachuu qaba. Walumaan yeroo lolaa jiruu isaa keessa yoo deebisee ilaaltu abbaan biyyummaa isaa mirkaneeffatee namni biraa hojii jiraachuu danda'aadha. Wanni biraan jiru. Kanaaf Aliin wanni tokko dhaaba tokko akkamitti nu sabetti Alii jechuun Oromoo jechuudha. Oromoon yeroo haga addunyaarra jirtu akka gammachuun jeetti haga Oromoon addunyaarra jirtu maqaan Oromoodhaa kun ka'u Alii wajji ka'a. Namoonni akka aadan kun wajji ka'an maaliif yeroo Oromoon kun qabsaa'ee mirga isaa harkate namni wajji eegalee asiin ga'e hangafoota keessa jara kana. Kanaaf maqaan Oromoo jiraannaan jarri kun numa jiran. Kanaaf Aliin nama ajaa'ibatti. Baay'ee galatoom. Mee adeerootti immoo deebi'a. Adeeroo Adam. Siifis nama cimaa tokkotu jira. Jechuun nama si wajjin saayibaa. Namati yeroo baay'ee maqaan isaa arraba kee keessaa hin buune. Hicitii isaa sana mee
waan baay'ee irraa hin beeku. Ani mataan kooyyuu hamma tokko hin beeka malee hedduu hin beeku. Qaamaan argee itti siqee jala dhaggeeffadhee hin beeku. Waanuma isin dubbattan irraan dhagaa ala jechuu kooti. Abdii qophee. Haduraa abdii qophee. Mee waa'ee isaa dhumarraa hiriyummaa qabdus natti fakkaata. Hiriyummaa illee hin qabnu. Na caala umriidhaanii. Hiriyummaan nuti qabnu ilaalcha keenyaa tokko. Anis qabsoodhaan jaaladha. Inninis qabsoo jaalata. Ijoollee isaatirra waa'ee sabaatirra dhimma abdii. Saniif namni mataa hiyya keessaa hin banne. Yeroo hedduu dubbatta waa'ee isaa. Abdii qophee. Biyya Jarman ture miti hin turan. Jarman numa dhaqe malee. Deemee garuutu hafittiin jedhe biyyatti gala. Deemee biyya gale. Atis aarsaa baay'ee kaffalteetta. Kabajaa guddaa siif qabna. Ulfina guddaa siif qabna. Oromoon egaa akkuma ati beektu yeroo lubbuun jirrutti wal hin faarsinu. Erga namni wal biraa deemeti. Adam waan itti hojjette waan salphaa miti. Adam egaa kan hin jedhu waan ansi jaalladhuu fi hangafa abbaanaaf taata. Isin jedhee haasa'uun immoo naannoo Harargeetti hin beeku miti. Asii jechuun kabajuma. Kabajaadhuma kanaafi waan itti hojjette waan salphaa miti adeemu. Aarsaatti kaffalte waan salphaa miti. Oromoo ba'aaf dhiya kana michuu baay'een qabaa dhiya biiftuu irraa itti walitti hidhee giddu galeessa kana kaabaaf kibbarra bara dargii irraa kaasee waraana keessa ture achi deebi'ee waraanatti deebi'ee baqatee biyya kanaa ba'ee sirbaan walaloodhaan waan guddaa hojjettan. Kabajaa guddaa siif qabna. Ulfina guddaa siif qabna. Galatooma. Garuu waan ati itti dhamaa turte immoo waan amma jiru wajjin wal cinaa qabdee ilaaltee ati iyyuu irraa gammaddeetta. Kan si isheenes utuu gaddaa addunyaa kanarraa adeemteeti. Garuu akka dubbachaa jirtutti immoo waan amma jiru irraa gammachuun qabaa jettee kanatti yoomiyyuu. Haala amma jirurraa hedduun gammachuu qaba. Maaliif ganaa Oromoo kutaa fi amantaan hedduu baate takka Oromummaadhaan waliif hiroomuu jalqabde. Lammataa haalli mootummaan itti adeemaa jirtus saba cunqurfame hundaaf michu. Saniif jecha amma sabaaf sablammoota duraan Oromoorra hahaasan Oromoon nama nyaatti Oromoon nama qalti jedhanii yoo biitii Oromoo harka kuftee lafa tanarraa dhabamtan jedhan hundinuu Oromoo dura qabee as baba'uu eegale. Kana waaqaaf galanni haa ga'u. Mucaan kunis waa hedduu hojjete. Kana gaafa jennu rakkoon hin jiru miti. Rakkoon hin jiru miti. Utuma jiraatu iyyuu immoo isa kanaan duraarra fooyyee qabadha. As turte magaalaa kana keessa hawwisoo tukkee kee turte miti. Hammam akka dhiibbaan isin irra gahaa ture isin hojiinan ture waan ta'eef. Afaan Oromoodhaa hoggaa dubbatte bara. Warri makiinaa keessa jiru ifirra micciiramee silaala. Qaanyiidha afaan Oromoodhaa dubbachuun. Hoteela gurguddaa ol seentee afaan Oromoodhaati waa ajajechuun dandeessu adeeroo bara ammaa bilisummaa xumuraarra jira jechuu osoo hin ta'in Oromoon bilisoomte jechuu dandeenya. Har'aan tana bakka deemtutti afaan Oromootiin yoo dubbatte kabaja qabda. Duraan ni dubbatamta wallaalaan nama afaan Oromootiin dubbatu maayyimni uumaan beeyni. Nama afaan Oromootiin dubbatu. Har'a immoo afaan Oromoo dubbannaan xaxxilatti richi jedhama. Faallaa ta'e miti. Garuu kun akka as ga'uuf immoo hin kaffalleeree aarsaa. Aarsaa barbaachisu kafalan. Lubbuun baay'eenis darbe miti. Allahu akbar. Aboo lubbuu baay'ee jetta. Dhiiga baay'ee dhangala'e. Dhiiga baay'ee gootota irraa dachii jalaa ka'anii
qabsootti wareegaman tana bakka isiin geesse. Ayyee Muktaar meegama adeeroo Muktaaritti hin deebisaa. Biyya alaa Minisootaa keessa turte waggaa hammamniif turte jechi? Waliigala eegaan dhage waggaa 25 akkana. Waggaa 26 hin deema. Jireenya achii sun akkam ture? Jireenyi achi jireenyi biyya alaa chaalenjii qaba. Afaan jaraa bartee hojii eegaltee injifattee jiraachuun chaalenjiin isaa akkuma jiru ta'e ammoo wanni gaariin nuti akka Oromootti warra Ameerikaa jiraatu Kanadaa, Awustiraaliyaa biyya feete yeroo biyya kanaa baanu akka mootummaatiif ilaalla. Tarii alaabaan keenya UN keessa jiru namni nu beeku hin jiru biyyi keenya sistema xaxamaa uummata Oromootiin ijaaramanii bulaa jirti. Ammoo saayikoloojikaal meekaapiin keenya akkaataan itti fi'annu yoo mana barnootaa jiraannu iddoo hojii keenyaatti eessarraa dhuftan guruun jaan Oromiyaa saakar wanni dha kubbaa jira turbaanitti waggaatti osfaanaan akkuma warri biraa warri akka Biraaziil Meksikoo maarree jaan kanatti nutis Oromoo saakar toornamentii jennee ka pirezidaantii isaa qabu ka caasaa isaa qabu ka keessummaa isaa abbaa gadaa isaa artistoota isaa biyya alaatti irraa fidee osoo namni biraa nutti hin makamne akka sabaatti waggaa dheeraadhaaf biyya alaa kana keessatti sarvaayiv goone osoo ana qofa hin taane osoo Ameerikaa qofa hin taane jechuu kiyya Awurooppaa warri jirus akkasuma warri Suudii jirus ambaasii jaraan dhaqan akka biyyaatti filalaa turte isa kana kan nu gargaare qabsoo keenya irra bu'uura ka ta'e yeroo dura if barachuu walitti ittisuu wal jabeessuu if beekuu mootummaa ta'uu kanaaf yeroo amma jijjiiramni kun gudufu nuti warri rakkoo sun keessa dabarree beeknu warri nu dura beekan akka abbaa danfaalleen sapiraayis hin taane akka dhufaa jiru waan abdii qabnuuf ka qabsoo keessatti wanni ka taaneef kanaaf jireenyi biyya alaa wanni xiqqoo isaan ulfaata. Asittuu amma akkam? Asitti dhugaa rakkoo amma himadhuun qaban. Nagayaan hin jira. Waan hundumaatu guute. Yaada isaa rabbiin haa kennuu fi hojii gaarii naa kennee ni hojjedha hojiini. Akkasuma dabaree immoo namaan bira dabruu hin taane akkaan biyya kana qubadhu. Addeen jaanani guyyaa immoo Adaanech Abeebee. Adde Adaanech Abeebee. Qoricha budaa moo? Qoricha budaa kuni ishee kana waggaa dheeraa ol beena yeroo isin waajjira pirezidaantii Oromiyaadhaa turte abbaa duudhaadhaa yeroo ture jechuudha. Sababuma aartii kanaan achitti wal barree waan isin keessa dabartes baay'ee beeka. Waldaa misooma Oromiyaa irratti waan isin hojjettee ishaaraa isin kaaste beeka yeroo dheeraadhaaf. Amma immoo Adaamaa yoo ilaaltu bareedina beeka yeroo sunis waluma beena. Finfinnee ni agarta kan. Finfinnee nama Awurooppaa fakkaatti. Dhiyoo kana galgala dhufeen gubbaa guggal laalu dhuguma rabbi namanne. Osoo isii faarsuuf hin taane isuma jiru dubbachuudha. Ammoo akka dhuunfaatti anaaf tola ooltummaa guddaas naa oolte haa galatoomtu dhuguma sin ja'a kondominiyeemii mana jireenyaa naa ta'u akkan keessa jiraadhuuf naa kennite nama hedduu onnee gaarii qabu. Ka hawaasa keessa gabbu'ee miilaan keessa deemee nama gargaaru nama eessaa dhufee beeku eessa deemallee beekudha isiin yoon dhibbarraa dhibbattillee isii beekuu baadhe yeroo baay'eedhaaf waggaa dheeraaf beeka hojii baay'ee irratti harkee jira namaan dinqisiifadhuusi namaan hedduu galatoonfadhuusi. Wanti itti galateeffattu waan akka dhuunfaatu otoo hin taane waan ija keetiin. Dhuunfaan dudduubatti deebitee gaafa dubbatanii yoo hamma nan beekun ture. Adaamaa irraa kaastee biiroo pirezidaantii jettee paarlamaa irraa hojiirraa ari'anii akka isiin sistemni yeroo sun ture ammaas deebitee wanna ni jiraa miti ba'aa bu'iin isa keessa baate akka dubartiitti dhuguma rabbiin sin jedha takka yeroo hojiirraa deemtellee gabbaatee biyya alaa deemtee maarree taatiin teesseetuma biyya keessatti mana kireeffattee. Ani kan hundumaan beeku amma sirra dhagaa jiru. Mana mataa isii kireeffattee jireenya isii itti fuftee hagguu carraan dhufe hojiirra deebite.
namoonni baay'een carraa akkasii gudufu hin bahu biyyarraa isiin hin baane dhuguma rabbi nama fakkeenya gaarii saba kanaaf ta'u ishaaraa guddaa keesse wanni kanarratti Finfinnee irratti haa ta'u Adaama irratti haa ta'u amma manneen barnootaa akka jedhamu kan akka Oromiyaan kan Finfinnee bultii kuni dhuguma rabbi biyyoonni fi isa kan bultii Oromiyaa bultii addaa isa jedha. Sistema isaan jaaran akkuma Itoophiyaatti golaan akka biyyaalessaatti ijoolleen takka fa'aa achirraa namni kun waan yoo du'ellee wantoota akka inni duune godhamuutu barnoota kajoo sun lafa kaayuun jireenya namaa laaffisuun biyyaa qabsaa'uun aaddeen nama kakiyyaa akka dhufaatti yoo ilaalle akka dhufaatti onnee kottolaan galatoonfadha dhuguma rabbi ammoo akka biyyaatti nama akka isin hojjetatti hin dubbataminiifis nama silaasafni kun dirqama qabu galatoonfachuu qabu. Kuni kana barachuu qabna amma sila waa'eedhuma adeemirraa kaasee wanti nuti itti guddanne namoonni gaafa lubbuun jiran hojii hojjetan waan duraan dubbannu erga isaan deemaniiti hin dhaadannattiin fagoodhuma deemuu hin dandeenyu artistootumti keenya dudduubatti deemnee waggaa lamman sadan darbanii erga isaan deemaniiti yeroo isaan lubbuun jiranitti xiqqeessaa turre arrabsaa turre akkuma kana warri hojii irra jiranis hangaa'ota ta'uu qabsoo adda addaa irra jiraatan bakka fedhe waajjira jiraatan warra hawaasa isaaniitiif waan bareedaa hojjetanii jajjabeessuu amala sanaan qabdu. Yoo waan akkasii dubbanne namni maal naan jedha ana arrabsaa akkanaan jedha jenneetu erga isaan du'anii faarsina. Kun amalli kun jijjiiramuu qaba. Kanaaf akkuma ta'etti anis aaddeedhaa fi hojii isheen magaalaa kana keessatti hojjechaa jirtu wantoota argurraa utuun biyya kana dhufin achumarraa natti maa turtan isirraa ka'e. Anas dabalaa ture. Amma addeen hin beektu kana. Yani wantoota gaarii guun argu haftish waan akkanaa jira wanta kana deemaa jira paasitiif waan ta'e cufa si himaan ture maaliif beektaa bakka itti firraa baastu bakka nama akka ilaaltu wanni faalawarsii qabu dhageettii hawaasa keessa qabu miidiyaa jiru kanatti information yookaan waan roongii osoo hin taane waan sirriidhaa guu agarte kan ni ta'e uummata bira ga'uurra jira. Kanaaf addeen adeeroo baruu qabna waan akkasii namootis nama ilma namaati. Ilmi namaa kun dogoggoras hin toshas. Yeroo naangoorra jiru irratti immoo yeroo inni hoogganummaa irra jirutti jajjabaadhoo jetteen moor fe'atta. Daran bara akka inni hojjetu hin goota. Gaafan yeroo mandumaa waa godhan mataadhuma keessa dha'u xiqqeessuu maal yoo ta'e garuu waan argannu waan barbaannu sana argachuu hin dandeenyu. Kanaaf baay'ee galatoomi aaddeen atis nuti jabaadhuu siin jenna. Warroota kaan irraas akkuma kana dubban gara fuula duraatti nama hojii hojjete jajjabeessuun dirqama. Dirqama keenyas akka hawaasaattis isin akka warra miidiyaattis akka artistootaattis wal jajjabeessuun namoota keenya akka gahee guddaa hawaasa kanaaf kenne wal jajjabeessuun dirqama. Adeero sagantaa keenya amma xumuruuf deemna. Yeroo dheeraa sirraa fudhanne atis fagoorraa kan dhufte Adaamaarraa aduun isin dhiitee jirti ergaa xumuraa yoo qabaatte kanoo kaameeraan fuula kee dura jira basak nu godhiiti. Waraabessumaan nuun jetteetti bakka tokko. Addaanachi jettanii. Addaanachi. Ati maal jetteen? Adinoo. Adinoo. Dhiira. Sirri. Adinoodha malee Addaanachi miti. Allaki addee jennee nuti. Addee jennee ni. Addee ni beektaa. Addeen obboleettiidha. Obboleettiidha. Obboleettiillee obboleettii guddoo warraatee jechuudha. Obboleettii guddoodhaani kabajaa guddaadha. Kabajaa guddaa. Nama walqixxummaa namaatittis amanu dhibbarraa dhibbatti akka seedaan agarre nama lafa Oromiyaa tana bakkuma jirutti jijjiiruu fedhu. Jireenya saba Oromoo kanaas nama jijjiiruu fedhurraa nama takka addeen. Kanaaf namni na beeku hin jiru bara. Isiidhaan na beekee guyyaa tokkotti mana balbala sadii mana jireenyaa mana beedruumii sadii. Seefis kan ta'etti mana. Kanniiti. Wal bira nu kana ta'e. Dookumentiidhaan na harkaa badee mana qalama dibna jaanii. Wal keessa dookumentiin wal keessa na dura haasa'intee dookumentiin na harkaa badee malee
naafis kennitee bar. Muktaariif si. Ollaadha naaf inni immoo. Olla. Mana kifilii sadii anaafis isaafis sadii. Kifilii sadii. Yoo dhuftee na bira bultaa bar. Re'ees biteetiin sii qala. Na bira bulta beedruumii sadii. Guyyaa sadii. Tokko naaf laatta. Guyyaa sadii. To balbaltee takka ta'e elemoo wajjin dhufa tokko furan. Tokko fudhatan elemoo wajjin yoo dhuftan. Saaloona wajji qabnammoo. Ani akka waliigalaatti biyya galuu guyyaafis gammachuu qaba. Waan deemaa jiruufis kanarra caalaa haa fooyyessu nu jeetiin taa'amna. Namni ilmi Oromoodhaa wal hubachuu qaba. Alaa fi keessattis sirriitti wal hubachuu qaba. Garaagarummaa baay'ee qabaachuu dandeenya. Ilaalcha siyaasaadhaan garuu biyya tokko waliin qabna. Namni biyya tokko waliin qabu, afaan tokko waliin qabu, aadaa tokko waliin qabu waan baay'ee walii qabu. Addunyaa biraatirraa waan adda nu godhu baay'ee kana waan ta'eef sababii kanaaf wal kabajuun nama kabajaa malee kabajaa kennuufi dadhabaa gargaaruu qawwee waliin qabachuu osoo hin taane onnee wal hammachuudha wanni nu barbaachisu. Kana wanni arguu dandeenyuun siistama kana dura biyya bulchaa jirami isaanii bakka lama bee wal loluu agartu. Kan dura taa'u sun jallaa ta'uu diriiraa ta'uu inni feene sun mana keessatti dubbata malee ala gabbahee nama agarsiisu. Inni kaanis kaan hubata namni akkasii wal hubachuu qabna. Kanumaan jaanii. Baay'ee galatoomi. Adeero kan numaa waa jettaare. Hawwii isaanii rabbii bakkaan haa gahu. Amiin. Hawwii fi dambooba isaanii bakkaan rabbi haa gahu. Amiin. Akka nu gammachiisanitti rabbi isaan haa gammachiisu. Eenyuuf eenyuudha? Addeedhaa fi yaaddoo. Ana homa dagatte ana eebbisu ka. Ati maal jirtaami? As jirtaami? Egaa ana eebbisu ka. Interview fixaa jirra. Fixaa jirra. Wanni niin siin jiru qara loogii hin qabne. Duraanis loogii hin qabdu. Miidiyaa irratti loogii hin qabdu. Seenaa bakka hundaa walqixa mul'isaa ture. Haala kana see haa dabalu rabbii. Amiin. Hunda biratti jaalatamaa ta'e. Amiin. Akkasii waan sin jechuu barbaadu ka obboleessa sira guddaattis nama yeroo dheeras beekuufis wanni haala hamaa keessaas teenyee biyya keessatti waas ergaa turreef waan ilaalcha kee akkaataa ati qabsoo tanaaf ilaalcha ati qabdu saba kanaaf akka tabaatis gootee qalbis gootee keessa buusaatuma walakkaarra jirta. Amantaa haa ta'uu kutaa haa ta'uu kun biroos akkasiin qabdu. Isa kana ammallee itti fufiinsi hin jaa. Dhugaa rabbi jabaadhu. Baay'ee galatooma. Rabbi si haa jabeessu. Amiin. Adeero hedduun si galateeffadha. Horii bulii lafa dheeraa dhufte. Gaaffiif deebii gabaabaa kana waliin gochuu keenyatti baay'een gammada. Adeeroo Muktaar, Adeeroo Adam. Horaanaa bula naaf jiraadha. Galatooma. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa har'aa qabnu asuma irratti golamnee jirra. Warri toora yuutuubiitti daawwattan YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayipii godhaa. Akkasumas sagantaa keenya ispoonsara gochuun daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Eebbifama.